kabajamtoota daawwattoota keenyaa gaa shirshiriin akkuma itti fufetti jira amma immoo yeroo keessummaa shirshirrii geerra geenye jirra keessummaan shirshirrii keenya har'aa immoo nama isin beektanidha fuula kan biraanis beektu kan biraan aartii irratti ni beektu kitaaba isaallee kan dubbistan jiraachuu dandeessu nama kana kan isin beektanidha garuu kan hin beeknes jiraachuu dandeessu walansin barsiisaa namni kun egaa gaazexeessaadhas akkasumas aartiilee ni hojjeta kitaaballee ni barreessa isa waliin turtii taasisaa akkasuma keessumaa namoonni aartii irratti fedhii gurguddaa qabdanii nufaana tura eessayyuu deemnaa shirshirriin ammas bifa ho'aaf bifa bareedaadhaan akka itti fufetti jira Daani'eel yeroo keewwannaa laattiif baay'ee galatoome. Galatoome. Egaa keessummaan keenya har'a Daani'eel Gammadaati. Daani'eel Gammadaa hedduun namaa kara deemaa irratti si beeku kan biraan fiilmiiti kanaan dura barreessitee eebbisiistee kan hojjechaa turte taate daayirektara isaatiillee jettee tanatti fakkaatan dogoggorre akka kennaa aartii qabdu mirkaneessitee jirta maaliif iddoo hedduu isaa gaggallisaa hojjechaa jirtuuf jechuudha. Kennaan kanatti baratte dudduuba kee waan dogoggorre ta'eef injineeringii akka barattes dhaga'een jira barnootaaf aartiin walitti dhufeenyi isaanii akkamii uumamamootii shaakalaan dhufa kennaa aartii hojiin aartii kunis kan jedhamu irratti mee dubbanne hore. Kennaan aartii kun akka ofii kootiitti uumamaa wajjin wal qabata jedhee yaada. Lammaffaamoo namni gaafa dhalatu kennaa malee hin dhalatu. Kennaa si keessa jiru yoo argatteedhaatii fi si wajjiniidhaatiin guddachuu danda'a. Akkuma ati jette konistiraakshን teekinooloojii and manaajimentiin baradhe. Aartiin karaasii inni karaasiiti. So daa'imummaa kootii kaasee waltajjii diraamaa isteej diraamaa isa jedhaniidha wajjiniidhaatiin wajjin taphachaan guddadhe. Walitti dhufeenya qabdu. Gaafuman barata haaraa gara kaampaasiitti asii achi qajeelee artistii tokko wajjin haasa'een darbe artistii Qamar Yusuf jedhamudha wajjiniidhaatiin kun akkas jedhee saayituman kaampaasii mutuun galiin fuula dura iskiriiptiin of harkaatii qaba. So ilaalee raawwatee yeroon isaa yoom akka inni ta'e dubbatee man darbe kaampaasitti. So barumsa yeroon baradhu kennaan na keessa jiru moo isaa wajjiniin guddachaa deeme jedheen yaadaan. Guddaadha kan jedhan immoo namoota jedhe malee guddaa ta'uu isaan beeku abbaan wanta qabuuf harkatti hin beeku waan ta'eedhaati. Guddaa kan jedhe namoota ilaaleetu guddaadha jedhe malee guddaa amma akka inni ga'u hin beekun na keessa kan kooti ana waan ta'eef akkasiin sin jedhe. Ulfaadhu namatti tola. Barnooti kee fi aartiitu hojjettee walitti dhufu garuu fedha isaa gatii qabduuf gatii yeroo hundumaa hawwituuf jaallattuu fi gara kanarraa karaa kee daandii keessaa bal'aa godhattee itti fuftee jirta jechuudha. Hojii injineeringiidhaan akkam hojjechaa jirta? Hojii konistiraakshiniidhaatiin ji'a muraasaatiif hojjedhee ilaaleera. Gaafa addunyaa isa ittiin baradhee keessa seenu isa uumamaatu harkatti miidha. So addunyaa barnootaan dhufe sana lafa kaayiraadheen kan uumama kootiitti deebi. Sumasii wayyaachudha. Hojii konistiraakshini kun qarshii qaba jedhu namoonni gaafa haasa'an. Dubbatu hin somneesi. Kennaaf qarshiin kun ol sii fakkaachuu diddees rakkisti maleessaati. Tuma qarshii qabdu waan keessa kee jiru gaafa baafachuu dadhabdu si dhukkuba. Dhugaadha. Kanaafin siin jedha. Mee hojiilee jalqaba irratti hojjettee hojii aartii keessaa jechuudha. Gama hojii aartiitti deebinaa isaan keenya gara sanarra waan ta'eef hojii aartii keessaa hojii jalqaba irratti hojjettee mee daawwattoota keenya yaadachiisnume? Muuvii takkan hojjedhe jalqaba irratti muuvii barataa kaampaasii ta'ee utuu hin jiruuti. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Gobbaatti muummee fayyaatiin kan xumure amma leekchiree achii ta'e kan jiru tokko namicha barreessaa sanyii beenyaa jedhamu tokko jira amma barsiisaadha. Isa waliitiin kanan eegalee gaafa sana. So kaampaasii utuu hin jiruun eebbise dukkaana ifa marsee kan jedhu bubbuleera. Kaameraa yeroo sanaatiin dadhabbii yeroo sanaatiin. Gargaarsa uummata Baalee yeroo sanaatiin magaalaa Baalee Roobii namoonni jiraattiin isaaniin keessumaa dargaggoota magaalaa Baalee Roobii 2007 jiraniitiin galatoommaattiin jedhee darbuu kanan barbaadu. Taayimii sanarratti rakkinoonni baay'een utuu jiru maqaa yoo ati kaaste qilleensa oksijiinuma fudhachuus dhoowwatan baay'een utuu jiruuti wal gargaarrii keessa darbin. Saayitii sanarratti dukkaneeffa marse inni jalqabaa uummataaf kanan dhiyeesse dukkaneeffa marse kan jedhu. Makkasiin siin jedha. Baay'ee namatti tola. Mee daawwattoonni keenyas egaa hojii hojjette kana yaadachiisnee deebinaa viidiyoo kan daawwanne walitti deebinu.
beekaan isa balleessarraa wallaalaan immoo badiisaa irraa barata jedha Oromoon. Abbaan murtii tokko lootu laalu dhugaa koo balleesse. Anis erga isheen duuteeti nama biraa bira hin dhanne. Yeroo akka kofaan hafaa jirtu seenaa akkamii keessa dabarsite? Obaa kun jiraachaa ture. Stand up. Seenessi narratti dhiisteeti kan isheen duute. Waaqayyooti dhugaa koo naan baasu. Obbiraa dhabuu koo beeka obbiraati. Eegattii sadeemuuf kana raawwataa abba. شفتي دقايلة نسير بابي كله لو شمس Egaa hedduu namatti tolaa daawwattoota keenya walitti deebineeti kan jirru jechuudha. Hojiin hojjete si yaadachiisuuf jechaadha. Namoonni daawwatan hedduu keessantu jira. Namoota sanarratti yaadi namootaas sibira jira jechuudha. Yaada akkamii akkasii kennan ergaansaas jechuudha. Kan biraa fiilmiiwwanii fi diraamaawwan garaagaraa illee hojjettee turte. Isaan oomishee waa'ee isaanii irratti dubbannu ergasii kun jalqabadha. Fireeshummaadhaan hojjette yookaan haaraa turte aartii irratti jechuudha. Ergasii booda kan hojjette jijjiiramni sana gidduu jiru maal fakkaatame? Maal seete jijjiirama isaa kan isan dhiyoo kana hojjedhe caalaan sun baay'ee hamaa ture. Saayitii sanarratti konseptiin isaa laggasee waggeedhaaf eebbisaa addunyaa wajjin hidhaatiin ol qabata. Maqaa sana dhabuun baay'ee ulfaata. So baay'ee kan natti ulfaate konseptii warra sanaarra dhaabbatee waan hojjetamee fi kan natti ulfaate isa. Isarra darbee saayitii yeroo achi as dhufetti namoota 5 taanee iskiriiptii walii wajjin hidhaatiin teenya divilooppii goone qabna. Ayyaantu Moonet Badhaasaa, Ayyaantuudha, Abbaa Qalaadii, ana. Namoota 4 taanee iskiriiptii teenya ergaa somne raanneen booddee diviloop godhee iskiriiptii sana bifa iskiriiptiitti erga guutummaa jijjiireen booddee eelootu hojjetame isa booddee. Eeloon eelaa baay'ee qaba. Eelaa isa kanaan dura barreeffame kan Abrahaam barreessee sana osoo hin taane inni kan isa kanaa immoo dadhabbiidha. Eeloonni jedhu kun immoo dadhabbiidha. Jechuun bu'aa ba'iisaa utuu hin taane dadhabbii deemsaatiin osoo hin taane dadhabbii yaadaa wajjin wal qabatedha. Kan isa kanaa amma dukkaneef amarsiisan anatti hin ulfaanne yoo ta'e iyyuu baay'eedha kan nuti. Akkuma walii wajjin divilooppii goonetti akkuma walii wajjin haasofne raawwanne iskiriiptiitti deebisetti wal gargaarreetti kan nuti hojjennu. Wallaani yuutuubii irra jira inni amma iyyuu. Dadhabbii isa sanaa sana keessatti dadhabbiin inni sanaadhaa isa kanaaf leenjisee ganna dhiise. Isa booddee mul'atuun inni keessa jiran hundumti isaanii dhaqna koo wajjin wal fakkaataniin siin jedha. Marsaa lammaffaatti eeloodhaan inni uummata bira dhufe. Killattiin cabde kuni kaameraa sadarkaa isaa eeggate namoota piroofeshinaalii ta'anii meeshota waan hundumaadhaan ulaagaa isaa kan eeggate muuvii dheeraadha. Nuyi eebbisuudhaatiif galma giddu galaatti eebbisuudhaatiif torban tokkootiin jiru dhibeen hamtuun kun dhuftee lafa qabatte. Nama hundumaa mana cufachiiste nuun afaan qabachiiste. Killattiin cabdee qophaasaa miti gaanni eebbifamuudhaaf kan qophaa'e kitaabaa wajjin ture. Kitaabaa fiilmii guyyaa tokkicha eebbisuuf anaa qophii irra jiru ture. Kanaatiif killattiin cabdee ammayyuu afaan bantee taa'aa jirte ediitiin isaa xumuramee wanti hundumtuu xumuramee dhukkubni kun geggeeffames geggeeffamuu baates heeyyamni gaafa argame uummata kana wajjin galma giddu galaatti ol argame killattii cabdeeti. Akkasiin siin jedha marsaa sadaffaadhaatiin kan dhufe. Muuvii gabaabaa isaa mee daawwattoota keenya agarsiisuun nuti gara fuulduraatti isaanis akka eeggatanii fi maal fakkaata killettiin cabdee mata duree isaarraa gaafa laaltu baay'ee namatti tola killee cabde jechuun. Maan beekaan garuu anumtiyyuu nanawwee ilaallu mee daawwattoonni keenya isa daawwatanii deebinee walitti deebinume.
galmiin borbadamu warra mubal rutufat Makin jauh saya kampung. Ating begitu amenya jara sana. Menteri itu kan mana? Sammuu kee badii keetiin si ceephoof boqonnaa sirrii argachuu yoo barbaadde seenaa kee kaleessaa irraa akka barattuuf. Moonet! Qabi afaan kee. Hunda kee waliin naaseen. Martaati nagamne Maaloo na gargaari maaloo waan tokko maaloo na gargaari. laafannoo diimaan si fakkaadde harreen waan sadii gooti. Asis dhuftee? Fayyaa fayyadneera du'aa seenaa qabutu caalu. Abbaan harree ta'uu barbaade fedha isaati. Sodaan keessa keenyatti uumameenaan asuma irratti nu raawwatte. Angoosaa gadi waan ta'e. Jireenya garuu hojjechuu danda'a jedhee yaadaan. Maqaa waldaa gootota Oromooti. Of ta'uu dadhabanii sammuudhaan garba'an. Mee waa'ee killettii cabdii kanaa gaa waan xiqqoo dubbattee turteetta jalqaba irrattis haala qabiyyee xiqqoon dubbachuu dandeessaa dursatta ta'ulleeti. Killettiin cabde saayikooloojii of keessaatii qaba. Filosoofii nama dhuunfaallee of keessaatii qaba. Addunyaa jaalalaallee of keessaatii qaba. Baay'een isaa xiinsammuu uummataa irratti kan inni hundaa'u. So wantoonni dhokatoon baay'een hin jiran. Perfect wanta mul'ataadha. Hundumtuu waan mul'ataadha jechuudha. Waanuma argamu. Konseptiin isaa kana fakkaata. Isaa wajjin kan jiru kitaaba. Kitaabni kitaaba na dhukkuba jedhudha. Na dhukkuba jedha kitaabni kee. Tole hin noome. Na dhukkubaani barreeffamuun isaas tureera gulaalamee wanti hundumtuudha mana maxxansaatii kan inni hojjetamee bahee eebbaaf qophaa'eeti. Dhukkubbiin garuu dhukkubbii nama tokkoo qofaa miti. Dhukkubbii hawaasaati. Kan akaakayyuuti, kan abbaati, kan kooti. Dhalootuma dhalootatti darbaa dhufeera jechuudha. Hin fayyina. Hin dubbisna dafee nu eebbisi. Thank you. Hin darbaa koronaanis. Jaalatu. Waaqni nu gargaara yeroo sanas deebinee wal arginan ni yaanna. Haa ta'u gaamee guddina aartii fi barreeffama Oromoo keessatti maaltu gufuu ta'ame akkati yaaddutti maaliif si'iti garuu qarshiinaan hin jedhini maaliif yeroo hedduu aartistoonni garaagaraas namoonni adda addaa guddina aartii keessatti rakkina jira kan jedhamu qarshii qofa dhameeti kan lafa kaa'amu. Qarshiin dhugaatti yoo dubbanne qarshiin akkasa tokkotti jira. Gufuu ta'uu danda'a guddina aartii Oromoo keessatti. Garuu inni caalu maaliif yoo itti fakkeenyaaf namoota akka Helen Keller fa'aa yoo dubbanne dhaga'uu fi dubbachuu kan hin dandeenyedha. Garuu barreessituu addunyaa kanaa turte. Akkasumas immoo Mr. Biiniin yoo ilaalte miidiyaalee hedduurra ari'ameera maaliif yoo jette akkaataa inni itti haasawaa isaa miidiyaaf hin ta'u jedhame miidiyaarraa iddoo hedduudha ari'ame garuu ofiisaatii amma inni ofiisaatii chaanaalii qoosaa faniiwwan garaagaraa hojjetee namoota ittiin bohaarra hin jiru addunyaa kana guutumaa bohaarsaa jechuu dandeessa Mr. Biiniini. Kan biraan opeeraan illee gaazexeessituu fuulli kee kun miidiyaaf hin ta'u jedhamtee miidiyoota garaagaraa fudhachuu didanii miidiyoota adda addaa ari'amtee jirti. Garuu ammaa kana operaa shoowudhaan akka addunyaa kanaatti gaazexeessinu hedduu dinqisiifatu taatee jirti. Aartiin keenya kunis obsaa fi irra deddeebi'anii yaaluutti dabalatee gufuu kan itti ta'ee jiru sun kontentiifaa dabalatee maalitti yaaddatime? Namni aartii koondishinii yeroo wajjin ol qabsiisu bakkuma oolee bula. Socho'uu iyyuu hin danda'u. An sababa hin qabu. Sababan ofii kootii jedhu osoo hin taane sababa namoonni yeroo sana beekan ragaa naa ba'an. Fiilmii jalqabaa tarkaanfii jalqabaa gaafa tarkaanfadhe maallaqa takka iyyuu nabdanne maallaqa sin qaban barataa kaampaasiin ture. Kaampaasiin ture. Sababni aartii hidhee jiru yookaan immoo guddina aartiitti gufuu ta'a kan jedhan namoonni maallaqa jedhani. Ani hin beeku. Beekumsi si keessa jiru yoo dirqamatti of dhiibaa jirta yoo ta'e sababoota aartiidhaaf lafa kaa'uu dandeessa. Dirqamaan itti si dhiibaa yeroo yoo ta'e sababni aartiin harkaa guddachuu dideef sababa kanaaf kana itti lafa kaa'uu dandeessa. So akka jechuun hin dhalattee hin guddattee waan guddatte kana yeroo guddatte kana keessatti wantoota ati dhabde danuutu jira garuu guddinni qaamaa keetiin dhaabban
Wantoota dhabde sanaatiif guddinni qaama keetiin dhaabbata. Sababni isaa dhalatteettaa guddachuu qabda yoo hunduune ta'e guddachuu qabda. Aartiin isa si keessa jirudha yoo ta'edhaatii fi sababootuun ilaallatiin si wajjin hidhaatiin guddata. Namoonni maallaqaa wajjin ol qabsiisan yoo jiraate itti dhiibaman malee kan isaanii miti. Silaa isaanuma wajjin yeroo isaan guddachaa deeman dukkaa guddachaa deema jedhee yaadaan. Jechuun wajjinan guddachaa dhufeen. Jechuun anaan kan gaafan fiilmii dukkana ifa marsee lafaatii fuudhee ka'ee birrii 3,200 jechuun ciree tokkoyyuu ittiin hin nyaattu tabbatala sanarratti. So iskiriiptii barreessee gulaalee xumureedhaan nan hojjedha jedhee lafaatii ka'e. So xumuree man arge. Qarshiitti qabdu 3,200. So guddachaa dhufe kana wajjin guddachaa dhufe kanan siin jedhumoo dhufee killattii cabde gaafa hojjedhu moo killattii cabde gaafa hojjedhu maallaqaa wajjin ol hin qabsiisne yoo ta'e waan sadarkaa isaa eeggateef qulqullina isaa eeggatee lafa ka'a. Kan koositti mukkoo osoo hin taane walii wajjin guddanne siin jechuudhaati fedhe. Sababni guddaan aartiin akka inni hin guddanneef hin dagaagneef namoonni akka yeroo hundumaa sababa himatan kan isaan godhu sababa naannoo wajjin akka isaan wal qabsiisan kan isaan godhu aartii hin argan malee yookiin aartiitu isaan hin argine yookiin isaantu kophaa isaanii aartii arge aartiidhaan wajjiniidhaatiin wal dhagaan malee wajjiniin hin jiraanne hin jedhan ofii kooti. Aartiin naaf jireenya waan ta'eef. Sababa isa jalqabaa kanan lafa ka'a. Inni lammaffaan koondishinii biraa wajjiniidhaatiin wal qabsiisuu osoo hin taane aartiin na keessa jiru yookaan aartii an hojjiniidhaatiin deemaa jiruuf hojjechaa jiru kallattii kamiin deema namni dee aartiin kallattiin dhabu kallattii guddinaan dhabu aartiin si keessa jiru kallattii guddinaan dhabu sababa wajjinis ol si jalaatiin qabatu. Ni dubbatu ni namoonni baay'een an kitaaba kanaan barreessee lafaatii qaba garuu sababa kanaatiif hin maxxansan fiilmii akkasiin gulaalee lafaatii qaba garuu sababa akkasiitiif kanan goone tarkaanfii ta'e wayii irraanfataniiru. Ilma namaatti kan ulfaatu dhibba jechuu miti tokko jechuudha malee isaati. Tokko jedhanii tarkaanfachuu waan dadhabaniif malee tokko ittiin 2, 3, 4, 5 itti fufuun sitti ulfaatu. Siin jedhaan koofii kootiitti. Namni narra ga'eessa ta'e immoo kan kanarra ga'atee of harkaatii qaba. Garuu akkasiin jedha. Tole egaa gufuuwwan garaagaraa jira akkuma tamma kaastii keessumaa fakkeenyaaf qulqullina dhabuu viidiyoo ta'uu danda'a. Talee kun qarsii hojii wal qabachuu danda'a akkuma tikaati piroodakshinii guddaatti hojjechuu dadhabuu ta'uu danda'a. Koontentiin jiraachuu danda'a jaalallee keessa namaatii isa keessan isa uumamaa sana yoo ta'e barnootaan immoo deebisanii jabeessuu danda'udha. Egaa aartiin keenyas namoota dargaggoota akka keetii kanaan qabamee yoo itti fufee warroota xixiqqoo kaan immoo yoo guddisuu danda'ame isin jalatti barachuu yoo danda'ani isinis barsiistanii manni barumsaas barsiisee kennaas of keessaa yoo qabaatan aartiin keenyaaf barreeffamoonni keenya kana caalaa dabalu jennee yaadna garuu mee daawwattoota keenyaan tarii warra nu daawwataa jiranii fi kun ni gargaara yaada maaliif yoo jette namoonni tokko tokko kennaan keessa isaanii jiraate akkatti iskiriiptii sana barreessee lafa kaan kan dadhaban jiru. Waan tokko siifaa dabalume duuti durii matee dhufa jedha abbaan koo. Dhaammatee maruuf du'aa dhufaan jira dheedhuma sitti matee dhufa. Namichatu dargaggeessatu fuudhaaf qophaa'aa jira. Fuudhi isaa guyyaa 4 nafeera duuti dhufaan jira adii xalayaatti argate. So abbaa jedhe naani fuudha kana hadiisuu har'a fuudhee borga nama nan du'a du'i xalayaatti argatee jedhe. Ilaamii dhala koo jedha abbaa. Hatumti fuudhi du'i akka inni dhufe natutti adeema natu iddoo kee du'aa jedha. Tole abbaa kun an fuudha haadha bira deeme harmee jedha hayyoo koo jedha deeme oo jette. Duuti anaa fuudhee borga nama dhufaa nan dhufa naan jedhe attamiin godhaa jenna ati fuudhi natu sii du'aa jedhe jette. Erga abbaan koo faati koo kana jedhanii jedheema kan naqatee jiru niitii isaa fuudhe. Isa baasa. Akkuma jedhe xalayichi du'ichi ganama bariidhaatiin warroota isa gargaaran hunduma isaaniidha wajjin dhufee balbalatti godhe. Warra manaa gaafa namaan jedhan oo jechuun hin hafu aadaa Oromooti oo jedhanii raatanii immoo nooraa jedhu. Noorraan immoo buna jira maaltu jira. Inni kun buna dhuguu dhufe osoo hin taane fuudhamaa isa fudhachuu dhufe. Akkuma hargeetiin fiigee abbaa bira deemee abbaa jedhee naan duutiin dhufee jedheen hankeessaa hin qabu jedhe. Achumaan ofirra galagalee gara bakka ciisichaadhaa deeme haadha koo jedhee naan duutiin dhufee jedheen aan keessaa hin qabu jedhe. Egaa iddoo namatti tolaa Oromoo dhigaa jalqabumaa kaasee iyyuu
afaaniin daddabarsee kan walitti daddabarsaa amma ammaatti nu bira ga'e jechuudha dhalootaa dhalootatti kan darbe aadaawwan oduu durii walitti immoo hibboo walitti immoo akkasumas kan tamma akka softee kanaatiin illee dhaloota isaa barsiisaa abbaa keetiin gamanumaan ulfaadhaa innaan kan. Gammadaan kana qofa miti. Gammechuun yaanaaf leenca koodha. Halkan ni dhufuutu sitti tola isa biraati. Gaaf tokko galgalaatiin ta'eetu inni ijoolleedha sheera. Dhiirota kana 4 qaba. Teessisee raawwateetu haasaasaa ilaamii ilma kuydhe namichatu niitii fuudhe nam fuudha jedhee jedhe. Niitirra deddeebitee naan hin jedhin malee saate. Gaafa fuudhu haati manaadhaa guyyaa 2 booddee gaafa ilaalu daakuu nyaatte. Na nyaachisa moo maali nyaata kan daakame daakuu ishee kun daakuu nyaata akkamittiin jiraachuudhaati fedhee ilaaleetu guyyaa muraasa booddee ari'ee baase daakuu nyaatti waan ta'eef. Guyyaa taanu xinnoo turee raawwateetu haadha manaa biraa fuudhe. Haadha manaa biraa gaafa fuudhu yeroo takka isa biraati soqositee sochoonaan ilaaluudhaatiif gaafa deemu daaraa nyaatti. Wayyaan abbaa kooti kan daakuu nyaattu baaseen kan daaraa nyaattu fuudhee oo jedhe. Ilaalladhaa. Gaarii dhattanii kan caalu akka mataarra of hin baasneetii fi ilaalladhaati dubbadhaa ilaalladhaati godhaa jedha. Jaarsichi akkasitti dhaanaasaasiin jechuu fedhen oduun durii isa bira jira. Haa ta'u egaa namoonni hedduun maal seetee iskiriptii qaba jedhu uumamumaan yaadi keessa isaanii jira. Hin jaallatu aartii kana itti tola hojjechuu barbaadu barreessuu barbaadu garuu akkaataatti barreessan kan rakkisu hedduu jira. Namoota irraa dhagayaan ofii kootii qaba fakkeenyaaf fiilmii barreessuu barbaadanii fiilmiin sammuu isaanii keessa yaadi dhufeeraaf garuu akkamitti jalqabanii akkamitti akka xumuran peejiin tokko daqiiqaa meeqa akka fudhatu namoota akkamii akka irratti hirmaachisuu akka qaban kanan beekan jalqabumaa kaasee hanga xumuraatti fiilmiin tokko gaafa hojjetamu gabaabsitee maalirraa jalqabee maalirratti xumuramame. Murteessaan akka ofii kootiitti hin jedha. Siin jedhe silallee namoonni narra beekanii fi narra muuxannoo qaban jiru. Uummata kanaaf baay'ee kan dhiyeessan. Akka ofii kootiitti istiraateejiin keessa darbe wanti baay'ee ulfaataanii lookeeshinii irratti hunda'a. Lammaffaa immoo fiilmiin tokko peeperiin amma kanaa barraa'utu irra jira jedhee murteessuu hin danda'u akka ofii kootiitti. Tokko tokkotti diyaaloogiitu baay'ata. Tokko tokkotti immoo aakshiniitu baay'ata. Sijalli kanaatiif konseptiin fiilmii keetii guutummaa guututti sammuu kee keessa utuu jiru baay'ina ofii isaatiin murteessuu kan hin danda'u konseptii kee gaafa hin dhagee iskiriiptii kee gaafa hin argedha. Akka mataa kootiitti. Lammaffaa immoo namoonni fiilmii of harkaati namoota fiilmii of harkaatii qaban caalaa namoota fiilmii of keessaa qabantu caala. Fiilmii tokko jalqabaa amma dhumaatti sitti himuu danda'u. Mataa isaan fiilmii haaraa ajaa'iba garuu iskiriiptiitti deebisuun itti ulfaata. Isaadhaanis isa qabatan sana sammuu sana keessatti akkamitti barreeffama irratti deebisanii immoo gara hojiitti jijjiiruu danda'udha. Tokkoon barachuudha utuu hin jedhee natti tola. Script writing. Jala gaaniiru yoo ta'e immoo Google gochuun gaariidhaan jedha. Script writing qofa. Lammaffaa immoo nama fiilmii sammuu keessatti baatee deemu itti argisiisuun hin ulfaatu. Siluma keessa jira waan ta'eedhaatiif. Hin ulfaatu. Hin ulfaatu. Isa beeku yoo taa'e yeroo tokko gaafate yeroo lammaffaa irratti kan isa sana caalu ta'uu danda'a. Mul'ata keessa isaa jiruudha waan ta'eef. Barnoota qofaa otoo hin taane wal caala gaanamni. Muuxannoodhaan ol caalaa, beekumsaan ol caalaa, dandeettiidhaatiin ol caala. Asiin kanan jedhu ani hanga beektu. Isan beekenneef yoo laatte hanga inni sii laate wajjin gaafa walitti dabalamu ati isheen laattes fayyadamtu. Kanan jedhu walii kennuun gaariidhaan jedha. Isaanumti wal jijjiiruun inni kun sakana beekaa, inni kun sakana beekaa, inni kun fiilmii of keessaati qabaa, kun immoo iskiriiptii danda'a. Jaroonni kun wal bira ga'anii inni barreessuu danda'u isa sammuu keessaa qabu kanatti karaa yoo argisiisa. Eenyu biraati yoo dhabe aartii Oromoo biraati galata qaba. Beektee namni hundumtu faayidaa ofii isaatiitti deebisuun isarra hin jiraatu. Jaldeessaa argiteetti yoo ta'e guyyaa gaafa aduun bo'u ilma ishee garaa ishee keessaa bahee dugdatti baatti aduu ofirraa dhorkuudha. Galgala ganama moo yoo argite fixeensatu lafa hiraa kanatti baatti fixeensa ittiin buufachuudhaatiif. Yeroo hundumaadhaa dhala ishee ta'e otuu jiruuti garuu rakkina ittiin ofirraati dhorkiti daa'imummaa isaatti. Aartiin keenya daa'ima jechuun baay'ee hin deemne. Ittiin fayyadamoo osoo hin taane yoo hin qabatu ta'eedhaatiif gar tokkotti calaluu osoo hin taane jaldeessa ta'uu hin qabu nama.
Keessumaatii namoonni barreessuu danda'an isa sammuu keessaa qabutu isa barreessuu danda'u sana caala. Dubbii haadhaaf abbaa silaa ta'e wanta kun. Thank you. Ilfaadhu hedduu namatti tola. Mee amma immoo daawwattoonni keenya FIB irratti kan ittiin si beekanii kara deemaadha. Kara deemaa yeroo iddoo biyya kana keessatti baay'ee baramaa miti. Biyya alaatti illee monoloogii yookaan qof dubbii wantoonni akka kana beekamoodha. Nu biratti garuu hanga kana miti. Garuu cabsiteetti galuu dandeessee taamaayee waa'ee kara deemaa namoonni fuula kee kana gurraachatu ta'ee jiruutu kan isaan si beekan baay'inaanii namoota biraa yaadata argatti maal fakkaata qabiyyee isaa wajjin wal qabsiisiitii maqaan isaarraa kaasee kara deemaa maaliif akka jettee kaasiitii mee waa'ee kara deemaa xinnoo dubbannu. Kara deemaadhaatii fi yaazoo kabbabaa hordofaa ulfaatu bara baraatiin jiraatu bakkuma jirutti galatoomiin kiyya amma lafa kanarra jirutti kara deemaa karaa yaazooti kanan eegale. Kunasumatti addunyaan kara deemaadha addunyaa gammachuuti. Maraatuudha waan ta'eef gaafa jalqabii maraataa ta'een eegale. Maraatummaan biyya kana keessatti monoloogii yookaan qof dubbiin beekamaa miti kan jedhan nama baay'ee irraatiin dhagaa. Nutu irraanfate malee beekamaadha. Generation irraanfatetu beekamaa miti malee monoloogiin beekamaadha qof dubbiin. Because jaarsi bulees ta'e. Yeroo hundumaa deemna jechuudha. Qophaa isaanii dubbatu. Qof dubbiidhaan ofii isaati. Kara deemaan mata duree isaati monoloogiin qof dubbiidha. Namni gaafa yaadni isatti ulfaatu uumama wajjin haasa'a. Silumayyuu. Kan kuumoo xinnoo ishee kan namoota kanatti bitaatti galchee yaadu maraatu isa ta'edha. An baay'een gammada. Addunyaa kanarraatii mee bitnadhee namni of gadhiisee namni jiraatu namni akka maraataan jiru. Obboleetti lafa argee bula. Qixxaa argee nyaata. Wanta itti dhufe dubbata. Erga ilaalee raawwateen booddee loogiin beeku maraataan dhugaa irraatii kanaaf. Maraataan soba dubbatu hin jiru baay'ee. Maraataan yoomii dhugaa dubbata. Amman fayyaa ta'e monoloogii hojjedhu irraa amman maraataa ta'e hojjedhutu natti tola. Konseptii isaatti siifaa deebi'u. Monoloogii namni kallattii barbaadirra fudhatee deemuu danda'a. Ayidooloojii mataa keetiis gochuu dandeessa. Kan uummataas gochuu dandeessa. Ani afeereera. Peejiini daanii kara deemaa showuu jedhu kan uummataati. Monoloogii uummanni barreessanii inbooksii karaa daanii kara deemaa showuu jedhu ergan hundumaayyuu gulaalee raawwadhee uummatichaaf dhiyeessuuf qophaa'adha. Tokko kun. Konseptiin isaan harka kan jiru maraataa dhugaa dubbatudha. Kan soban dubban. Qof dubbiin immoo namoota biratti haaraa ta'uu danda'a. Maaliif haaraa itti ta'e hin jedhu. Generation yeroo tokko generation keessaa ba'ee deebi'etu jira. Generation tekinooloojiin jireenya harkatti rukutetu jira. Generation immoo tekinooloojii kana sirriitti qabatee jirutu jira. Generation addunyaan aadaadhaatiif duudhaa harkaatii rukutametu jira. Generation waa'ee isa dheengaddaa miti waa'ee isa kaleessaayyuu sirriitti sitti himuu hin dandeenyetu jira. So arrabatu dheerata namatti waan ta'eef arrabni karabaatii isa durii isa babattee sana beektaa. Akkas ta'eera namatti itti guguddateera. So addunyaa monoloogii keessatti namni biraan akkam akka inni jedhu onlaayinii namoonni natti toleera namoota jedhan baay'een dhagaa. Isaan caalaa garuu natti tole. Keessumaa gaafa maraadee jiru. Har'a maraadee miti kaan. Dukkana ifa marse irratti maraataa ta'een hojjetu. Dukkana ifa marse irratti abbaaf obboleessa biratti ajjeesanii hin maraate intala tokko fuudhee intalatti gaafa inni fuudhmoo intalli inni fuudhe kan warra abbaa faadha isaa ajjeeseeti hin maraate deebi'e. So maraatummaan koo akka kanatti siin jechuu fedhen. Monoloogiin garuu bifa sadiin dhiyaachuu danda'a. Amma gara jechuun amma gara biraatti fooyyeera. Bifa sadiidhaan qindaa'ee jira. Debil feesii, seerdi feesiin kara duraatti singil feesii. Fuula tokko, fuula lama, gara fuula sadiitti. Mee qotiyyoo jedhanii torbee kana keessa torbanoota lamman kana biyyoota muraasa kanaas tiiktookii irrattis sooshaal miidiyaa qabnu hedduu irratti hedduu isaa namni hundumtuu yaada mataa isaa mata duree mataa isaa itti kenne namoota hedduutu sooshaal miidiyaa irratti haasaa jira waa'ee isaa daawwattoonni keenyas mi'a ilaalan waan isaan jedhan kana sana boodatti deebina waa'ee isaa. Nyaateef namni hin furdatu. Yaada gabbatu jedha Oromoo.
Utuu waamamina waattee utuun barbaadamin nuti an maraatu miti kara deemaadha malee. Waan hin beeknetti hin bubuyinii jedheetti minna dhabe lakkii dhiisin qotin lakki namichana. Wanti qaban hunduu kan oliiti kan waliiti waliin jiraatu waliin bubbulu. Karadeema karaa dhaabatu. Karadeema karaa dhaabatu. Dhiirri nama sadii nama tokko godhee darja. haa ta'u gaafuma kan nu argisiisu kara deemaanii bifa isaa fooyyeffateetu deebi'aa jira jechuudha FIB irratti daawwattoonni keenyas eegas irratti dursa garuu maal sitti dhaga'ame akkas ta'u isaatiif. Kaan uffata keessatti maraatee kaan yaadaan maraate namni baay'een waan harka keessaa qabu si gaafata bara harka bitaatti baate harka mirgaan si gaafata hundumtu maraanne irra naanna didan. Sooshaal miidiyaan waa'ee qotiyoo fiiguu kanaa wal ga'e. Ani dookumantarii dhiira tokkoon hojjechaa jira anaaf dhiira. Gooticha baddaa leeqaa isa biyya Hayilee Fidaatti dhalate Niimoonaa Xila'uun dookumantarii isaa sadarkaa dhumaarra ga'eera waan muraasatu naafatee jira. Isaaf hin deemeen gara warra leeqaa kana hin deemu. Leeqaa kana keessaa gara Arjoo Awuraajjaa hin deemu. Achiitti utuun deebi'aa jiru lafti Oromiyaa kun argite gaa misirroo fakkaatti. Keessumaa ganna kana mochuun. Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Kunis maan dhagaarra kaa'ame kana keessaati gaafa si'achi baatu misooma Oromiyaa samii aannan taliila fakkaatu dheedhii aannanii fakkaatu saffee lama mitaan dheedhii aannanii fakkaatu kun adattee argita. Kanaaf utuu namni sittiin himin keessi kee kuni satisfaakshinii ati nan argadhe ta'e yaadni biqiloota irraati argatta. Kara deemaan kun si beekta gaa kara deemaan kun utuman karaa deemu mana barumsaa Niimoonaa Xila'uun jedhamee baname tokkotu jira. Mana barumsichaa waraabbadhee utuun deemaa jiru namtichi tokko lafatti kaa'ee mo'uuf. Hin bareedaa gaafa inni qotu. Eddaa inni qotuu beeka. Ani gaafa qotan ittuma kaanii ofulaa edheeduma malee inni qotuu beeka. Manuma yaaddeti. Abbaa gindiiti, abbaa qambarriiti, abbaa dhiittaati, abbaa qonyeeti, abbaa maarashaati, miicha guutummaa amatti beeka. Dhiittaa sheerraatii kaafee fattiin hidhan irraa kaafee sabbaan arge tuttuqu miti. Kara deemaan kee deemee dhaqee kennee harkaa fuudhe. Qotiyoo hin beekneen qotuun immoo salphachuudha. Beekattee sammuu kee keessatti tilmaamuun hoomaayyuu sin fayyadu. Beekta taanaan beekuma si gaafata. Qotiyoon gaafa naqee harkaa fuudhu abbaan qotiyoo isheen beektuu fi namni isheen naannoo irratti beektu irraati namni dhufee amma gindii qabate. Nama waa'ee masaayyuu hin beeknedha. Ogabbaa kee laftaa nyaatu lafa kokka argitte hin qottu itti shangoote isheen. Aree dadhabee dhaabadhu naan dhaabachuu dinnaanan gindii gadhiise. Gindii gadhiiseen biraatti deebi'ee qotiyoon kufte natti fakkaata. Garuu akkan argamnetti dhattee kufte. Dhuma qotiyattiidhaan namni hin argine. Qonnichuma irraati. Qotiyattiin kanaatii fiiddee akkasii dhagaa kara deemaa irratti dhufaa jira. Wanta hin beeknetti hin bubu'in jennaan hin diddeenii yoo jedhe suma ammaarraayyuu. Wanta hin beeknetti bubu'uuni mi'a nama cabsisiisa, lafa nama balleessisa, lubbuu nama balleessisa. Akkuma qotiyattii siin jechuu fedhen. Kanaatiif wal guuranii walitti duudanii jiru siin jechuu fedhen sooshaal miidiyaa irraati. Hedduu namatti tola. Kunumtiyyuu waan tokkodha jijjiirama akka dhufe argita jechuudha. Egaa gara fuulduraatti kara deemaan akka ciccitee kanaan duraatu hin taane bifa qindaa'een deebi'ee FIB irratti hin argina jennee yaanna. Mitiire? Qilleensa irraa badee ture. Gaafa inni qilleensa irraa bade kara deemaan iyyuu baduudhaaf waan xinnoo tokko tafee. Maaliif akkanaan hin jenne qaba? Dhiiseen jedhu namoonni daawwattoonni FIB isa deemee jedhanii si iyyaafataa turan. Oromoon nama iyyaafata beekta gaa. Abaruun badeedha jechumaan hin dhiisu.
Amma deebi'aa jira jennee kennumaan deebii kennaafii jirrasi akka kana duraatu hin taane amma immoo bifa haaraadhaan jijjiirrate akkuma argan isaanis kan muraasa viidiyoo muraasa akkuma itti agarsiisan ture jalqaba irratti kan sooshaal miidiyaa irra deemaa ture sanallee jenneerra gara fuulduraatti bifa ciccanneen bifa qindaa'aa ta'een haala kamiin hojjechaa jirtume. Production tokko leeqaarra jira Kia Production kan jedhamu. Kia Production dha wajjin walii wajjiniidhaatiin hojjenna. Isaanii wajjiniidhaatiin karaa deeman karaa achitti scriptiin gara leeqaatti gara wallaggaatti geessu yoo jiraate production achiin jira. Kanarraa kana fi garuu kaayyoon production dha biyyi kamiyyuu waamicha yoo isaatii godhe. Magaalaan kamiyyuu yoo waamicha isaatii godhe. Baadiyyaan kamiyyuu yoo waamicha isaatiif godhe magaalaa sana irratti karaa deemee raawwatee wanta achi jiru hojjechuudhaatii fi production isaas qophaa'aadha. TV'n wajjin hojjetus qophaa'aadha. Ulaagaalee barbaachisu hundumaa guutee raawwatee karaa deemaan magaalaa keenya nuu beeksisee lafa misoomaa kana nuu beeksisee misooma nuti qabnu kana nuu beeksisee hojii nuti keessa jirru kana nuu beeksisee aartii as keessaa immoo nuu barsiisee magaalaa keenyatti barbaanna kan jedhan yoo jiraate miilla isaa fuudhee Oromiyaa keessaa hin ba'u malee biyya kamittuu hojjeta. Garuu miilla isaa fuudhee Oromiyaa keessaa sokostu karaa deeman. Sila Oromiyaa dhaabanii sadeemta. Garaa qabdu. Atoo gara fuulduraatti hojiilee irratti si eenyume yoo jiraate hojiilee karaa deemaa dabalata aartiis haa ta'u barreeffamas haa ta'u gama aartii keenyaan kan irratti si eenyu nutti himteetu gama namaan daawwattoota keenyatti nagaan si dhaamsisasi. Qe'een jira. Aartii Oromoo keessatti barreessuurraa booddeetti hin deebi'u. Kan koo qofaa osoo hin taane kan sabichaatiif ta'u fiilmiidhaanis ta'e kitaabaatiin balballi galma giddugala aadaa Oromoo akka banametti bakka tokko irratti osoo hin taane iskeejuuliin keenya Adaamaa, Amboo, Leeqaa, as Finfinnee, Dirdaawaa magaalaa shananuu irratti guyyaa tokko eebbisuudha. Banameera hin danda'ama jedhamee dhukkubni kun gar tokkotti dhukkuban vaayirasiin kun gar tokkotti deebi'ee jennaani guyyuma tokkicha magaalaa shan irratti wal argina. Hundumti keenyayyuu killattii cabdee fi kitaaba na dhukkuba jedhu kanaati. Afaan tokkoon akkuma jettetti walii galeera. Siifaa ta'u. Yeroo kiiwaan alaattiif maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee ulfaadhuun siin jedha. Kanarra uummati Oromoo abdii guddaa sirraa qaba. Ulfaadhu. Thank you. Galatu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa shirishiriin bifa ho'aa fi bareedaa ta'een akkuma itti fufetti jira. Ammas turtiin keessan shirishirii waliin haa ta'u.